عتين ميديا أنا بودر رفتي يفهم سيفين قول ما تخيّ يفهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتو تافي وردفتو خينيا قاري كم جرتن نجا فيا دابي كجرتني السلام النخينيا خوني الرابوركي حاو جتشا اسم برا جوجتشا الراس فيديو فيديو والفكاتا وانا جايبا كودير فينجرا فيديو سمالي وريتن فيديو غاني بيتن فيديو غرغرا وني يوتيوبر تسني ورا بجرو هندا بني ان ملي ان ملي قبنن بوسني bakam jirtani sen dura nagaa jirtu duraan dursee bakka jirtanitti hedduun isin jaalladha isin kabaja maali isin jechuu fadhanii beeytani warri fira roozaa taatan Please dhiifama wajjin osoo natti naarre narraa qabachuu ni dandeessani ani amma booda hin waraabu jeetiin jira viidiyoo kaan irratti agartanii jirtanii miti yoo ka qabu dandeessan taate micootaan narraa akka dhorkitanii barbaada firri isii namni isii bikka jirtanirraa jechuu ani wallaahi wabillaahi isiin dhuftee dhiifama mana gaafattee akkana haajattu malee viidiyoo waraabuun barbaadu ammaas viidiyoo ani wayin si godhee bikkan jirtutti isin eebar hiriyaa waliin taatu akkana eebar akkanaa fi akkana jettee eesiin na godhee omaarree na godhee jettee waa hedduu takka haasa'u jirti wanni kana hiriyaarraan barbaachisu wajjin nyaanne wajjin duine waliin dabarsine obboleettiya dhiifama naa godhi dhiifama ammallee arrallee buluudne taanaan dhiifamaan wanni takka hin barbaadu sirra garuu ati dhiifama ka godhu akka ati barbaaduan dhiifama akka ol baatee na haasoo itti dhiifama kana gootu ani arraan tanias hiriyummaa kalee wajjin nyaanne wajjin dabarsine san akka oromummaatti na qoccaati na keessa deemti saniifu waan saniif jee waa hunda uummata oromootiif jee akka uummanni oromoo naan jiru lama hedduu tokkotu dawwalee dhiisii wanni kun sirraan fakkaatu isii waan fedhe haasoitu mee isiin si dhiisii habaattuu jechuun jiranii isiin na dhiisaan jirtu waan ta'eef waan ani waraabee deebitee waraabu jirtu waan ta'eef anis hanga isiin na dhiistu dhiisuu hin barbaanneef viidiyoo irra deebi'ee waraabaa jira malee waan isin naan jettan didduufi miti saniifuu Roza please ni dhageessame afaan oromoo bikkaatti jirtu takki bikkaan hin jirti wal agarree haasa'uu dandeenya waan jiru guutuu haasofnee eega finne booda viidiyoon kun akka hin deebine akka waan akkana hin haasofne uummata oromootiifis gadhiisuu dandeenya ani kunoo akka nama tokkotti namni tokko namni ni araarama waan godhe san irraa ni deebi'ee irraa deebi'uu waan danda'uuf jecha irraa deebi'eetiin jira isiniif jecha uummata oromoo warra na jaalatu sababa allaa kanaaf jee maaliif namni tokko namni dhiifama namaan goon namni waan badeerre waan deebi'eerre hin deebine namaa miti akkasitti siif taha dhuftee bikkaan hin jiru finfinneen jira warri hin beeynellee gamanumaan akka bartaniin barbaada finfinnee galeetiin jira adaamaan ture adaamarraa kara finfinnee ol galeetiin jira asiin jira ammoo waan bareedaa waan addaatiin isin waraaba ammas akkasumas dabree gibbumatti keessa manuma kiyya keessaan jira achumatti isin waraabu jira saniifuu finfinneen jira finfinneetti dhuftee ati shaashamannee jirtaami shaashamannee irraa kara finfinnee dhuftee dhiifama na gaafattee narra kuftee na kadhattee dhiifama uummata oromootiin jettee harka kee ol qabdee uummata oromoo gaafannaa waliin kofalaa waliin taphachaa uummata illee dhiifama gaafannee waan gooteefis maaliif akka goote eegas booda haasoinee wanni kun guutuun hin jiru balleesseetiin jira badiitii jettee eega haasoite booda eegas booda dhiifama sii godhuu hin danda'a ani immoo gamanumaanuu viidiyoo kan akka dhiisu uummataanin dhiifama jechuu jira waan ta'eef saniifuu ummata kiyya hedduun isin jaaladha isin kabaja an waan hin jee ibsuu gaa hin qabu waa hedduu takka haasoite viidiyoo kanarratti illee siitu na godhu jira hiriyaan duraan waliin taatu maarreedha siitu na godhe jee haasoine maaliif haasoite jechi waan akka shirkii waan hin taane haasa'uun hin barbaachisu waan ta'eef maaliif jennaan an hedduu takka naman kabaja naman jaaladha waan akkanaa keessaas hin jiru amma viidiyoo isin eeka gadhiiste irra guyyaa sadii guyyaa lamaan se'a ani biiziidha wallaahi gamanaa dalagaa birootiin qaba mataan kiyyaa shirnatee jira biizii waan hin ta'eef jecha hedduu takka haasa'uus hin barbaadu waan ta'eef hedduu isinillee haasa'uun hin barbaachisu saniifuu uummata oromoo kanaaf jennee waa hedduu takka dhiisuus dandeenya godhuus dandeenya waan ta'eef jecha Roza ummata kanaaf jennee arra nuti miidiyaa kanarra waliin baran lafa warra wal baratee lafa warra wal agaree lafatti osoo na miidiyaa irra hin jirre ani osoo miidiyaa irra ture ati miidiyaa kana na booda dhufte ani miidiyaa kana immoo si duraan irra jira sababa akka miidiyaa kana itti seentees ni beekta miti ana agartee micoon tun hiriyaatiyyaa namaan jaaladhu namaa kabajuu hayniin beekaan isin kara miidiyaa dhuftee jetteeti viidiyoo kiyyaa agartee kara miidiyaa kana dhufte arra akka nama miidiyaa irra wal agaree wal baratee tokkotti maaliif wal qeeyna miidiyaa kanarra maaliif wal finnee waan hin taane haasoyna miidiyaa kanarra eega dhufnee wal baruun keenya kana dura taate anaa fi ati wajji haasoynee waliin finnee wajjin taphannee wajjin qofallee uummata kana gammachiisneefillee gammachiisnee waan dabare wanta godhamtees hin ta'inis dhiisnee jireenya keenya keessaas laaquu dhiisnee yoo waliin
fufne waan gaarii na fakkaata na siyaa walii yaaduun akka obbolummaatti akka geelummaatti gaarii na fakkaata garuu immoo lakki akkasii miti ati kana taate ana kana ta'uu hin danda'u ani akkanaan ta'e ati kas ta'uu dandeessa akkasii ol baatee gabbuutee cabxee kufteenne yoo hahutees ka dhufees yoo haasofnu taate yeroon teenya suuraa deemti namni illee haasoo keessa nama madaalaa deema waan jennuuf waan dhiisnu keessattis wal madaalaa deemna nuti illee bikka xiqqoo waliif kannaa deemna jechuudha saniifu ani kanin je maaliifi ati tun jechuu waan dabree guutuu akkamitti waan miidiyaa gubbatti hin baane jechuu waan miidiyaa amma waan miidiyaa gubbaa baasuu qabu waan jireenya kiyyaa ta'u waan hojjedhu haa ta'u miidiyaan anaaf hojiidha hojii serious waan serious ta'e qofaan irra gadhiisa malee arra roosaan akkana goote qabi arra waan akkasitti hin jira qabi jee waan hin taane guutuu miidiyaa gubbaa gadi dhiisuu galee saniifin obboleetiiti wanni akkanaa kun hin ta'u waan akkanaa kan hin hojjetin waan hin taane irra gadi dhiisin waan kan nuti waan akkanaaf kana hagoonuuf waan akkanaatiif akkanaati roosaa wanni kun hin ta'u siin jee garuu akka hiriyaa takkaatti anaa hojii kola rabsu jirta takki lakki akkanaa miti roosaatu arra kana godhee jee hinaasoo maaliif jennaan namni tokko gisee cina cidhaadhaan waan hin taane miidiyaa kanarratti anaaf deebii deebisu jirtaan waan deebii deebisu jirtuuf waan hin taane anarratti haasoo hin qabduun jee waan hin taane anarratti baasoo hin qabduun jee hanga naaf yati dhiifamu waliin jennu waan biroo takka as keessa fiduun qabdu maaliif ana jeetiin furadha ana jee waan hin furadhuuf jecha waan hin taane miidiyaa gubbatti inuma hin haasayin hanga anaa hojii wal fixattee nagee waliin jettu waa'ee keetillee haa ta'u maaliif ani kun anaan jechuu jirtii namni kun anaaf deebii deebisu jira waan hin taane jettee haasoo hin qabdu bakka akka nama tokkotti jechuudha. Ani uummata kiyyaaf jee waan hin goone hin qabu. Isiniin jaaladha isiniin kabaja irrallee borullee dhiisii waan na jettan nin dhiisan rakkoo hin qabu. Garuu akkas ta'e isii tan narraa dhurkaa bakka firaafira yoo nama isiin qabu yoo qabaatte narraa akka qabdaniin barbaada. Akka keessan dhayxanillee gorsitanii himtaniif hin barbaada. Namni hedduun agaruu jira miidiyaa kanarra gaddifamame anaaf isii qofti nusus jennee walitti haasootti hin jiru bara. Yoo keessan ka fixanu taate ala wasaalan. namni hedduun bakka halee wajjin nyaata wajjin duudanii waan hin taane naaseenaa waan hin taane kalata haasootti hin jiru yaa takka naa yaa takka si jechuutti hin jiru deebii isin naan jette irratti deebii deebisu jiraaf waan isin naan jette irratti deebii deebisu jiraaf malee uummata kiyya natti akka aartanii hin barbaaduun akka nama daaltanii illee hin barbaaduun deebiin isii deebisu jiru waan akkanaa roozaa waan akkanaatiif waan akkanaati waan kanaan ta'u dhiisi obboleettiitiyya arraas kalees waan bareedduu takka wajjin dabarsinee jirra jeetiin haasoo jiraaf malee waan biroo takka amma viidiyoo kana booda dalagu viidiyoon kana booda irra dalagu dhuftee isin dhiifama na gaafattee bikkaan hin jirutti finfinnee dhuftee na barbaadde eega na barbaadde booda dhufnee waliin uummata kiyya dhiifama isin balleesse jettee nurra kuftee nu gaafattee nu dhungattee akkasitti haala wasaalan jennee viidiyoo san xumuruu dandeenya jechuudha viidiyoo irraa macarrashaa yoo san hin taane immoo itti fufa kun ilaa macarrashaatti maaliif itti fufanii beeytanii isin badii dalayte bakka isin na barbaade mee guuta takka ani tun nama nagayaa kanarraa haadha yaayitee yoo mul'adhe maal isin fakkaata amala jijjiirachuun ni jira miti haadha yaayiteetiin isi arrabsaa'u anaatu amma isin na barbaade amma isi haareetti ol bee isi arrabsuun qabaa'u isi arrabsiin waan hin qabuuf jecha saddeeti nagee jeftu hayi isi waan arrabsuu qabuuf jecha isi arrabseetiin takkanaa takkasii waliin jennee wal arrabsinee wal muttugoonee eegas booda takkaafi takkatti wal baasne jechuun afeeti akkasii viidiyoon kiyya kaarraaf qabadee dhufe kana fakkaata yoo deebii biroo yoo dhiifama gootes dhiifamaan godha niin dhufaa bikkatti jirtu naayimi yoo naan jette lookeeshina kiyya siifin ergaa bikkaan jiru kootu finfinnee dhiifama na gaafadhu uummata oromootiif viidiyoo waraabne dhiifama wal gaafanne hafte keessaa wajjin fixannaa jechuun haala wasaalan yoo hin gaafannes hin gaafadhu jee viidiyoo irra naa deebisi asirra wajjii haasooyinaa jechuun tarraa xumuraa akkasii wanni amma booda viidiyoo takka akka irratti waraam dhiifama siif hin godhu tana booda immoo haadha yaayiteetiin ol bahee si zarazaree wal arrabsinee wal dakka wal goonee wal dhiisne jechuudha maqaa keenya wal wallaan akkasii viidiyoo birootiin hangaan walitti deebinu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu dhaamsa irraan xumuraa kanaan qaba nafaana tura